Maqaan keenya akka jedhamu eessaas akka dhufte Waaqayyo Gooftaan waldaa burqaa jireenyaa keessatti maal akkasii hojjete isa si gargaare Waaqayyoo fi saba Waaqayyoo irratti dhugaa baata. Carraa kana sadargadhee Waaqayyoo guddaa galateeffachaa maqaan koo Lammii Lataan jedhama. Kan inni irraa dhufe Oromiyaa keessaan dhufe Waaqayyo waan baay'ee naaf godhe kan iddoo biraatti dhaga'e sun taane waldaa kana argee dhufe kadhannaan wantoota garaagaraatiin iddoo kanarratti waan naaf ta'een Waaqayyoon dhugaa ba'a. Dursa garuu jalqaba ituun dubbatanii lafa kaan barbaachisaadha. Kanaatiif xiqqoon tuquu barbaada. Bara 2012 tiraansii fudhadhee isa yeroo tiraansii fudhadhe sana keessa qophiin barbaachisu jira waan ta'eef dubbisa midhaanii numa dubbisna ijoollee wajjin isa booddee ibsaan immoo babbada waan ta'eef guyyaa tokko kophaa kifilii wayii keessan kophaa ciisan ture achi ciiseen dubbisaa jechuudha halkan wayii isa booddee ibsaan baddeenaan korraasiidhaan dubbisa isa booddee ituun dubbisu sa'aatiin xiqqoo dhabina qabeenyaan akka ciisuu falee jechuudha isa booddee an xiqqoo ciisee takkee dubbisadhee murteeffadhee ciisi garuu irri sun waan baay'ee dadhabee fi of dagadhee rafee jechuudha isa booddee lafa immoo ciisaa jechuudha firaashii lafa immoo waan akka sharaafaa girgiddaafatti sharaa jira isa booddee ani argine korraasiin dhiitee jechuudha isa booddee takka rafee gaafa ga'u natto kadhanni kun isa booddee gaafa hirriba keessaa kan waan bishaan itti naqu qabu ibiddi lafatti qabateera jechuudha garuu ibiddi suni gara irra ciisuu irra bunne iddoo biraa irra jiru gubaa jechuudha uffata kaashmerii ergiin tiransii godhanneen lafa turreera waan ta'eef waan akka amma ergiin tiransii godhannee ganaa biyya hin waan ta'eef uffata yeroo baay'ee itti fayyadame waan ta'eef uffata fixeera jechuudha kan ijoolleen ergifadhee kan suuraa ijoolleen ergifadhe iddoo biraa kaa'e isa booddee kootii godhuwaa jira ibiddi sun isa faa gubee jechuudha innaan gaafa dirriba keessaa goo namni na bira jiru waan inni ittiin dhaamsu hin dhabe afuufee dhaamsuu hin danda'u bishaan itti naqu hin qabu isa booddee indilimsii ofirraa fuudhanii ittiin tumee jechuudha isa booddee indilimsiin sun immoo itti qabatee baay'ee haala ulfaataa keessa ture isa booddee fala dhabeenyaan ananiyyee isa booddee maatii dhufanii isaanis na gargaaranii bishaan midhaanii fidanii narraa dhaamsanii jechuudha meesa kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadha. Isa booddee carraa yuunivarsiitii argadheennaan tuu yuunivarsiitiin waaminanii gara kana dhufee isa booddee naannoo kana saabiin siistarii bira jiruu fi waldaa kana dhufee gara xiqqii kanan ta'a jechuudha isa booddee raajiin dhufanii Waaqayyoo waan baay'ee keessa dabarsee si fidee tu Waaqayyoon ta'ee ta'uu baatee asin geessu turte jedhanii wanta keessa darbe san hunduma isaa kaasanii natti dubbatanii innaan baay'ee dinqifadheetan annan boo'isi isa booddee Waaqayyoon akkasitiin ati na argaa turte jedheetan baay'ee dinqifadhee isa booddee Waaqayyootu kanaan dura si gargaare ammas Waaqayyo si duuka jira naan jedhanii isa booddee biyya dhaqxutti si duuka ta'anii raajinnaa kadhatanii isa booddee gara yuunivarsiitii deemeenaan achitti baay'ee na rakkisa biyyillee biyya amantii miti biyya amantii keenyaa miti innaan achuma ture maa jedhee Waaqayyumaan achitti nan kakkadhadhaa iddoo sanatti wangeela baatanii deemuun baay'ee ulfaadha wangeela dhagaadhaan deemamuu jira. Iddoo dhoksaatti yoo kadhatan malee mul'isanii kadhachuun hin danda'amu. Isa booddee raftiin dhufee innaan ammas gaafa iddoo kana dhufu asuma keessaa naqaasanii wanta iddoo sanatti si gaarii jira laabireerii keessa dandeessee teessee dubbiftu ija keeffaas si godha sirriidhuma mooti danda'ee fiidee fi badu waraqata banee ilaalu baay'ee na dhukkubatu ituun bakkee faana deemuu yeroo lakkaa'amaa jechuudha. Maaliif fedha dubbisuu qaba garuu saabii hafuura sanaatiif dubbisuu hin dandeenye. Waaqayyo hafuura sana dheeradhanii isa booddee hafuurri sun gaafa gara gibbiitti deebi'us na rakkinne nagaama ta'ee dubbisaa ture sakanaafis Waaqayyoon na galateeffadha. Isa booddee bara 2013 gadda kana turtii waggaa afurii turre isa booddee achitti immoo baay'ee na dhukkubu raajii immoo miiseejii malee silkii dawwaluun hin danda'amudhanii baay'ee dhukkuba ture kiliinikaan naqaa rifeerii na godhu mana immoo qorichaa dhuunfaa nan naqaa tasa didee jechuudha isa booddeen guyyaa tokko miiseejii saafee fi
miseejii saafee fi akkas na dhukkuba iddoo akkas na dhukkuba garaan na dhukkuba nyaachuu danda'eemuun ta'u dugda kanatti sireera doormitiin malee laabireetii dhaqeetaa hin dubbisu isa booddee raajiidhaan barreessee tolenaan jedhanii akkuma isaan natti tolee jechuudha isa booddee raajiin tolenaan miseejii naa deebisan isa booddee uffee dheetan numan taa'ee numan jedhe naa ka'ee sochoo jammar dugdi kun tasana na dhukkubu isa booddee raajiidhaas miseejii deebisnee fi yeroo manatti dhaquun dhaqee galateeffadhanii dhufee kanas waaqayyo karaa isaaniitiin dhukkuba sana natti fure hijjedhaati waaqayyo isa booddee bara gadda gaafa 27 eebbifamne isa booddee gaafa 27 28 achuulee 29 achee gaafa jimaatarra achoo dhufe 27 eebbifamne 29 achoo dhufe 29 achee dhufeetan iddoo kana ture isa wangeelawwan isaa kun illee jiru baay'ee raajiin gaafa paartinerii wayinatti fakkaata mata duree mo'adheen ba'amu mo'adheen ba'a waan jedhu mata duree wayirratti lallabanii hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 keenyatti fakkaata. Baay'ee mata duree sun baay'ee keessa kootu waan humna cimaa uumee jiru isa booddee mata duree sana qabadhee mamaa jedhee taa'ee waaqayyo gaafa sana keessa kootu waan akka na wallachiisuus hin falaa. Guyyaa sana baay'ee natti tolee isa booddee beeksisa wayii baay'inaan dhaqee galmaa'ee isa booddee dhaqee piyaasaatti galmaa'ee nan deebi'e isa booddee gaafa guyyaa lamaa kontaati qormaata fudhadhaa jedhanii dhaqeen qormaata fudhadhee isa booddee amma kana cherchiinuma dhufaa baay'ee sitti eebbifame wanta as keessaa lallabamutti jechuudha isaan wangeelawwan isaan immoo mata duree nama camiinfaa kan jedhu tokko irratti baay'ee lallabu turan baay'een barreeffadhe waraqata isaallee fuudhee dhufne baay'ee mata dureen itti gammadeedha akkuma milkaa'ee kadhatuma sana keessatti mirkaneeffadhee jechuudha. Isa booddee isa xumuraa immoo kamisa galgala namooti dhuga baadiyyaa fi gara kanatti dhufuun argaa jedhanii baay'ee naasoo turanii kadhatu turanii isaan dura garuu gaafa kamisaa abjuudhaan irraajii kan arga. Waan isaan bulee ka'etanii waan isaan natti raajanii yaadachuu dadhabee isa booddee ituma keessa deemaniitu waynaan jedhanii bukkee darban. Isa booddee hafuura wayii ta'eetiin guutameeraallee jimaatumti isaa naannoo gaarmentiin jira naa dawwalanii darbitee taatii kottuutii waasii dafii dhiyeeffadhama lafenoo saatii walakkaatti naan jedhan kanaafis kun hundumtuu waaqayyoon ta'eetii ililjedhaati waaqayyoon. Eebbifamee ji'a tokko tonguuf gaafa 27 carraan akkanaa maqaa Yesuus isin haa argatu. Isa booddee waasii nan geeffadhee hunduma isaanan xumuradhee waan na barbaachisu na xumuradheera borganama immoo leenjii jira Direedawaa deemnaa yeroo yertuudhaa fi kun hundumtuu waaqayyoon ta'ee ililjedhaa Direedawaa. Isa milkaa'insa keetii gabaabsiitii walumaa galatti wanta ati jettuu barbaaddu yoo jiraatee dubbadhu xumuri. Ishii walumaa galatti kan nama milkeessu waaqayyoodha kan nama gargaaru waaqayyoodha jechuudha. Yoo nama kaasu ta'es waaqayyoon nama kaasa kanaaf waaquma nama gargaara jechuudha. Kanaatiif iddoo kanarraa 100% waaqayyo jira kun shakkii hin qabu. Ituma namni taa'ee akkasumatti taa'ee galeeyyuu waaqayyo nama lama waan guddaa hojjeta iddoo kanatti nama. Namni yennuma kadhachuu yennuma nama dhufeeyyuu waaqayyo ulfinaati jedhee manuma kana namni seenurraa kan ga'eeyyuu waaqayyo nama eebbisaa jechuudha. Kanaatiif hunduma keessa waaqayyo eebbisuu waaqayyo kana caalaa warra dhuga baatii sina godhu akkasumas isinis waaqayyoon galateeffadhaa warra akka koo taatan immoo waaqayyotti jabaadhaa waaqayyo si gargaara jechuun barbaada ulfaadhaa.